Gaa'ija yeroo sanitti illee warri dubbise argeen jira. San booda illee warra dhaqee haala san laalee argeen jira. Kabiraadhiis poolisiinis ganama san kontirbaandii irratti tarkaanfii fudhanne hidheeti kan gabaase. Kanaaf ajjechaan gurbaa kanaa harka poolisiitiin akka ta'e shakkiin tokko hin jiru. Maatiirraayis akkuma isin mirkaneeffattan qaamota nageenyaarraayis akkasumas ammoo ragaa ijaa warra yeroo san ijaan argirraa mirkaneeffadheetanii kan inni gabaase. Poolisiin fi qaamni nageenya yeroo sanatti maal gochuu danda'a? Wanni tokko biyya kanatti dhaabachuu qaba. Konkolaataan kontirbaandii haa fe'u, wanuma fedhe haa fe'u, poolisiin dhaabe gaa'eedhaan dhaabachuu qaba dhugaadha. Dhaabachuu didee yoo kan deemu taate garuu irratti dhukaafamuu hin qabu. Konkolaachisaan tokko yoo cabsee kan deemu taate keessattuu bakka magaalaa keessa ta'ee lubbuun namaa gaagamuudhaaf warri karaan lafaan deemu gaagamuudhaaf hireen hin jirre keessatti hurufa keessatti poolisii konkolaataan tokko yoo kan cabsee deemu taate dhukaasumti kan baasu yoo danda'ame konkolaataan hordofuudha. Sun ta'uu baannaan magaalaa hunda keessa buufanni poolisii jira, qaamni nageenyaa jira. Fakkeenyaaf diishoo kutee kan darbatoota konkolaataan tokko Adaabbaarra poolisiin jira. Adaabbaadhaa poolisii jirutti bilbilanii dhaabsisuu hin danda'amu. Adaabbaa darbe Dodola jira, Dodola darbe Kofalee jira, Kofalee yoo darbe Shaashimannee jira, Shaashimannee yoo darbe Baatuun jira jechuudha. Kanaaf konkolaataa deemurratti dhukaasa banuuni gaagama uumaa jira lubbuu namaatirratti. Kuni sirrii miti. Kun immoo keessattuu yeroo bakka adda addaatitti namoonni harka qaama nageenyaa biyya kanaatiin ajjeefaman kanatti wanti akkanaa kuni ta'uu waan hin qabneedha. Poolisiin Oromiyaa waan kana qoratee warra waan kana godhes tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. San qofa osoo hin taane qajeelfama ifaa dabarsuu danda'uu qaba. Biyya hundattis akka agarrutti poolisiin tarkaanfii humnaa kan fudhachuu danda'u tokkoffaa lubbuun isaa gaagamarra yookaan ga'u taate. Namni tokko poolisii ajjeesuudhaaf lubbuu poolisichaa gaagamuudhaaf yoo deeme self defense ofirraa ittisuu danda'a. Lammaffaa namni tokko konkolaataa haa ta'u meeshaa biraatiin qaama siviilii biraa miidhuudhaaf immediate imminent threat yoo kan jiraatu taate miidhuudhaaf yoo kan deemu taate lubbuu namoota biraa du'arraa miidharraa hambisuun dirqama poolisii waan ta'eef tarkaanfii fudhachuu danda'a. Bakka lubbuun poolisii gaagamarra hin jirretti bakka lubbuun nama biraa gaagamarra hin jirretti dhukaasa banuun sirrii miti. San bira darbe immoo kaleessa akka godhaa turan sanitti waakkachuudhaan uummata doorsisuu nuu miti jedhaati mootummaa miti ofii wal ajjeesan jedhaati mallatteessaa jechuu san bira darban immoo daballoonni ganda keessa deemanii uummata gosaa fi magaalaadhaan walitti naquudhaaf deemuun gonkumaa fudhataman qabu. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa walitti bu'iinsi sun walitti bu'iinsa konkolaachisaa fi gargaaraa isaatii sana hordofees reebichaan konkolaachisaan du'uu qorannoodhaan bira geenyee jira jedha. Ragaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork har'a argateen immoo bulchaan aanaa Diinshoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Diinshoo wanti qulqullaa'ee hin jiru jedha. Caasaa mootummaa tokko keessatti odeeffannoowwan wal jala darban akkasii akkamitti dhufanii ragaawwan kanneen akkamitti walitti araarsuun hin danda'amu. Dhugaa dhoksuu irratti wal wallaan dhabame beektaa? Kaleessa ganamarraa hordofaan ture. Ganama irratti gabaasni waajjira nageenyaatiifis poolisiifis dhaqe kontirbaandii dhaabsisuu irratti tarkaanfii fudhannee namni du'e kan jedhudha. Garuu uummata biratti dallansuu uuma waan jedhameef poolisii keessattuu bakka biraatti illee komii waan itti ka'aa jiruuf irraa maqsuudhaaf jecha soba eegalan. Maal fakkeenyaaf hawaasa maal jedhan hawaasa achi tureen reeffi sireennan dura Finfinnee ergamee jedhanii. Xiqqoo turanii immoo asuma jira mootummaa hin ajjeefne jedhaatii mallatteessaatii fudhadhaa jedhanii. Xiqqoo turan immoo gara Goobbaa ergine jedhanii. Xiqqoo turan immoo gara Finfinnee ergine jedhanii. Waliin dhahaa turan soba dhugaa fakkeessuudhaaf irratti waliin dhahaa turan. Ibsi poolisiin Oromiyaa kaleessa komishinii poolisii maqaa poolisiin Oromiyaa illee baase natti fakkaatu maqaa komishinii poolisii Oromiyaatiin bahe suni dogongora ture. Maaliif fact establish goonee jirra. Kuni bari dirree waraanaatti waan ta'e miti. Hawaasa keessatti bakka namni baay'een jirutti ummata gaafannee ummanni naannoo san immoo waan kan sobuuf illee jiru mirkaneessineeti kan inni san gabaase wanti har'a immoo wanni ati argaa jirtu qaamni nageenyaa qaamni bulchiinsaa naannoo san jirus wanni ragaa bahaa jiru maali qorannee irra geenyaadha. Gara biraatiin wanti kaleessa poolisii komishineriin Oromiyaa jedhe sun dhugaa akka hin taane sirrii akka hin taanee fi amanullee yoo baatan amanullee yoo baatan waan ta'e san amanullee yoo baatan waakkachuu garuu akka hin dandeenye waan mirkanaa'edha jechuudha. By the way bulchitoonni kaleessa bahanii ofii wal ajjeesanii jedhan suni jaarsota wajjin taa'anii
sagalee waraabameen qaba. Jaarsota wajjin ta'anii yeroo haasa'anitti akka dongoraan poolisiin tarkaanfii fudhateetti kan haasayaa turan. Amma garuu yaadammoo jijjiiranii deebi'anii gara wanni itti godhan jechuudha. Hundaafuu gara dhugaatti siqaa akka jiranitti na arga. Ajjechaawwan wal fakkaataan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaati kan jiranii ergaan ati Koomishinii Poolisii Oromiyaatiif qabdu maalidha? Hariiroon Koomishiniin Poolisii Oromiyaa uummata wajjin qabu kan kaleessaa fi kaarraa maal fakkaata? Wanni dhiishoo ta'e waan addatti ta'e miti. Ji'oota darban kana keessatti jecha reebicha hidhaa suukanneessaa Oromiyaa keessatti godhamaa jira maqaa poolisiitiin. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Poolisiin Oromiyaa waggaa 2 dura yeroo diinni hamaan harkaa isaanii qabu yeroo lubbuun isaanii gaagaamarra turetti gara uummataa hin dhukaafnu uummata nagaa hin ajjeefnu jedhanii uummatarra goruudhaan aantummaa uummataa agarsiisaa turan. Dirreen gara dirree bahaatii fi gara kibbaatitti yeroo uummanni keenya daangaa weeraramee turetti kilaashii kaartaa takkan guunneen uummata keenya bira dhaabataniitti wareegamaa kan turan. Yeroo sanitti dhugaa galchineefii jirra jechuudha. Uummanni keenyas dhugaa galcheefii jira jechuudha. Har'as garuu maqaa poolisii saniitiin humni haaraan leenji'ee deemaa jiru kun as qofatti miti bakka hedduutti namni kan ajjeefamaa jiru. Torban dabre gabaastanii jiran qobboo Harargee bahaatitti mucaa xiqqaa amata 15 baajaajiin hoggaa deemu ifaan irratti ibsatanii dhukaasatti banameen ajjeefan. Gama Salaaleetitti waan ta'aa jiru waan argaa jirrudha. Bakkoota adda addaatitti namni ajjeefamuun nama xiqqaa guddaa osoo hin jedhin jaarsota biyyaa kabiraa haafuuti poolisoota idilee bulchitoota osoo nafin tumuun reebuun salphisuun deemaa jira. Kuni is not acceptable. Biyya kanaaf hin ta'u, poolisii kanaaf hin ta'u, Oromiyaadhaaf hin ta'u, uummata keenyaaf hin ta'u dhaabbachuu qaba jechuudha. Dhaabbachuu qaba. Kana immoo qaamni poolisii qofa osoo hin ta'in qaamni bulchiinsa biyya kana harkaa qabus adeemsi akkanaa amma dura yaalamee jira. Dhugaa yoo dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabre kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kuni baay'ee rakkisaadha. Kanaan wal qabatee bakkoota tokkotti walitti bu'iinsi humna riphee lolaa wajjin hin jira. Riphee lolaa mootummaa waggaa olalu seera mataasaa qaba. Seera addunyaattu jira. Waar waan jedhamu jira. Dirree waraanaa irratti warri kutuun walitti dhukaasanii wal ajjeesuu danda'an. Nama booji'ame akka itti qabatamu jira. Nama deeggaraa garee tokko jedhamee yaadamullee yoo qabame akkaataa itti qabamu jira. Nama mana hidhaa keessaa baasanii as boosatitti. Boosatti fagoo miti bakka dirree waraanaa waan jirretti. Ablammii 2 kan ajjeesan guyyaa tokkotti. Maaliif ajjeefamu namni? Wallaggatti dheengadda fakkeenyaaf koomishiniin poolisii Oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture. Maal dhageenya borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefame maal jechuudha? Nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a? Osoma ta'ee maal jechuudha nama tokko ani hoggaan Ameerikaa ture mootummaa as ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaan ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii uummata kanaa wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haati diyyee kana turte. Mootummaan sun haadha diyyaa ajjeefne. Maaliif haadha diyyaa akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama? Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama? Waa'ee gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo sharee kan agarsiise. Gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa waa'ee dhoksaa miti beeki. Dhoksaa miti. Tureera waggaa darbirraa kaasee pirezidaantii Shimallis ragaa ba'uu danda'a. Waan deemaa jiru kana yogguma isin reefu eegaltu waan akkanaa kan ammumaa dhaabsisaa. Qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu. Namni reebamuu hin qabu, torchar ta'uu hin qabu. Namni ajjeefamuu hin qabu. Seeraa ala hidhamuu hin qabu. Namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama, hin qoratama. Abbaan alangaa himata itti bana, mana murtii geessa. Manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura. Hin adabamaa jechuudha. Yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames kan itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiitii jechuudha. Malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun
akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaaf miti kan qabsoofne kanaaf miti ilmi namaa kan biyya kanatti dhume sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni miti Tigree waan ta'aniif miti hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti namni seera ala hin hidhamin namni hin ajjeefamin hin gidirfamin hin tumamin jenneeti ammas yoo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu namni keenya reebamuu hin qabu maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha kana callifnee akka teenyu yoo keegan taate abadan this is not going to happen we will not tolerate gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaalutu kamiyyuu. Dhumarratti waan si gaafadhu qaamoleen mootummaa yeroo garaagaraatti warri karaa kaasuu barbaadan aangoof jecha dantaa siyaasaaf jecha warri fincila kaasuu barbaadan jedhanii warri hamatan ni jiranii warra kan eeruu baatan illeedha kanarratti yaadi kee maali? Paartii biyya bulchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna. Gaagamni siyaasaa biyya kana akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra. Gaagama heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna. Kun hojii siyaasaati waan biraati kun. Kuni falmaa siyaasaati. Kuni atakaaroo siyaasaati. Nama ajjeesuun garuu siyaasa miti. Nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti. Nama magaalaa keessatti maaliif nu laalte jedhanii tumuun siyaasa miti. Nama osoo himata ittiin banin guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3 hidhuun siyaasa miti. Kuni sarbamuu namummaati. Kuni namummaa namarraa mulquudha oromummaa namarraa mulquudha. Kuni garaagarummaa siyaasatii miti. Tokko kana lammaffaa waa'ee fincila itti beeyna. Mormiis itti beeyna. Itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle. Hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu. Kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru. Wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuufis hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaasaa bakkasaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre. Gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban. Hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya alas waggaa turre qabsoorra turre jechuudha. Kanaaf siyaasaa fafakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seera ala hidhamuu hin qaban. Torture ta'uu hin qaban dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa leenjii poolisummaa ogummaa poolisii naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa arras gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuu dabar. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin
nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabee tumu gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu, olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bara. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema, ajjeesaa, torchar nama godhaa, mana namarratti gubaa, haadha abbaa nama ajjeesaa, daa'imman ajjeesaa, gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatii fi qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateef. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kunis hin fudhatu hin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhate diina harkaa baafate goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Galatoomii Jawaar Mohaammed daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin xiinxalaa siyaasaa fi miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammed wajjin goone kanuma hanga yoonaa ture. Qophiin addaa keenyas kanuma hanga yoonaati. Qophii kana keessummeessuudhaan ana Abiraam Birruu ogeessi kaameeraa fi daayirektarri keenya Abdiisaa Balaachooti. Yeroo gaarii.